Harka fuunii kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutuu taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu. Maal dhiifama waliin jechuudha. Gooddanyaan tiyataa kan walirratti qotoqqotaa jirti. Kunoo malee daawwaltee jirti ilaalame qoodoo. Aloo? Aloo? Kam bulte? Nagaadha. Galata waaqayyo kan bulte loon hin badde. Jirta hin badne bu. Ara hin badde. Nan aare malee. Hibade maaltu si aarse? Maal bara haarawa hin aaran bara haalawa hin gammadu dasi jedhu malee. Maal yaa jira miti. Zeta tokko nama aarsu baay'eetu jira. Maali garuu qohiina maal taate atillee gaafa galtu amma akkanumatti galtaa jechuudha. Nama dhufsanii garuu maaliif garuu? Hinaan maal taate deemaa? Naguma jirti. Maal nama dhufsanii biyya garuu maal taa'ee guyyuma lamallee guyyuma sadiillee namni wajjin haasa'e sanumaa namatti hima. Garuu namatti himanii nagaa yoo galii maal taa'uu jedha. Asteeri. Yoo jennee maal ta'a? Asteerillee akkas naan jettee turte beektaa lubbuu eeban. Ani online irra jirtu garuu irratti daawwalee tanan ture hin beekan rakkoodha jedhe. Waaqayyo bakka nagaan ishee. Warri biyya galee waan nama yaadataa areemaa waan nama yaadataa warri biyya galillee warma biyya wajjin dabarsa. Waan asitti wajjin dabarsine hunduu ni irraanfata gaafa biyya galu. Maal horee haa galtu waaqayyo bakka nagaa si galche jettanii tufannis taanii reega ishee zinsinii jette maal loltu kaa asteeris akkatti lolti atis akkanatti lolti maali kaa? Laki bogaloo ishiitti naarrabe maali baga nagaa waaqayyo baga nagaa gara biyya keetti nagaan galii maatii keetti rabbi wal si agarsiisu jechuudhaaf malee waanu qabii galii jennaan hima. Maalan beekaa yookiin tasa deemitti ree laata lubbiyyee kana mulu namni guyyuma takkaallee maal tasallee yoo deemanii koo maali gizita sagalee nama qabu nama tokko jecha nama tokkoof sagalee qabu maal taane abboodii isaa abbo. Abboodii namatti naasawanis. Aris dosseen kala gaafa kiyyaa. Ammallee isinitti naasawa kanaafuu aaree kan jira dhugaa. Aareen keetu qabbana caalan lubbuutiyya. Yaa waaqayyo baga nagaan ishii galche maatii ishiitiin baga wal agarsiise. Waan nagaan galudha keenyallee hidhaadha. Waan isee waan baga waaqayyo nagaan maatii ishii biraan ishii kee baay'ee addas nama jedha garuu ayyaana hoggaatii galte kaasteeru waduu malee na dawwaltee ayyaana hoggaatii fataalana jettee jiru maatii ishii wajjin dabarsite dhugaa baay'ee namatti tola baga galte ana garuu das na jedhee jira. Saruu viidiyoo poosti gochuun immoo akka yaa'u jira nuti gaafa biyya galallee barre achumallee geenyee ijoollee nan gale tasa yoo waan taaree maaloon beeksisan maal rakkoo qaba viidiyoo poosti godhanii nama arraasisan abboocha bakka nagaatti. Video post gochaa jiru waan meena arginan laalaan illee dhugaa baay'ee namatti tola dhugaa loomidis. Fayyaa si. Isiifin ergaan iddoo jechuun laakka viidiyoo argee taran barbasma sira yoon biyya galte moo ija kiyya jechaa ture iyyuu bar. Ija xaxaragachaa turte ati ilaaluudhaaf sila dursite. Ijuma xaxaragachaa ture siin hin jedhu ijuma xaxaragachaa ture qallaan xaxaragadde eessumamoo kun kan duraanii jiru sira kan ammaas hin jedhame. Garuu beektaa ani gizee wayii akkana naan jettee turte bar ani kaammatti muddama kanatti hin galte natti fakkaane garuu yoo madaaminti yeeshiin. Kanaaf shillaa jettaa yoo waatu hundeettaa. Laa. Beekuma baraaf shillaa jettee jettee tumatiin jette bira. Maarfiite maalan beekaane lubbuuti ya beektaa ani qaata keessa beektaa wanti ishiin naan jette bara haarawaa nan galaa. Galee tanananii yoo haalli mijate jette malee nan gala naan hin jenne kaanillee natti hin himne dhugaa hin beekan jechuudha garuu yoo haalli mijate galee kan illee bakka nu dhofsii gari hundi keessanuu bakka hayyaaduma wajjin haasa'u malee gaafa galtan dhofsitaniitu magaltu lakki baay'ee qaafuudhaan dhugalaasin hin jennu akkoo qabamu. Maal abbaashi rakkoon qabu maali hiiqaa fuudhanii galuun guddaa kam ta'e muti. Waan hundumaa. Waan nama nagaan galte gara biyya ishee baga maatii isheetiin wal agarsiisee ani sagalee qabaa sagalee illee na dabbare beektaa qabuu fi maal dhoksite jee nan aaree attumaan hin dhiise kaabbu viidiyoo illee laayikii goone. Inaaf fayyada maqaa kuni bara kana gochuun. Kinaati miti baale
warra isheetti wal arguu qinaatti taane maanatti mudiddee malee abbaa tokko kecha abbaa tokkotti himaan rakkoo qabaa jedheetumaan aare malee. Uumamuuti bakka dhiisi bakka kennaa ta'e naariin keetu qabbana caalan lubbuutiyya. Adisi booda siifan bilbila rakkoon qabu garuu aare tasii bilbileeyyuu ati shillaa goona namatti kootas gabbaa'e malee. Laa ani akkas naan jette malee baar guyyaa ishiin deemte nagarre ani Asteeriin gaddi naan jettu na sobdi natti fakkaate. Kanaa gurra si buuste ka kanaa gurra si buuste be kanaa gurra si buuste nu garuu gurra nu buusni kanaayyuu. Nan gala jettee waan haasofte sin qabu ganaadha. Galumsayyuu namni murteessee eenyu jiraati jamma. Ishiin bar nan gala jettee murteessine laa galee tan yoo ishiin niite madaamin too ishiin jettee galee maatii ilaalee deebi'aa biyya ga'een deebi'aa jette malee ani nan gala jettee murteessine jiru waan nan gala jettee murteessine moo akkaman godhee toodhaan kaa namni tokko moo waan namni tokko namatti himate asuma mistira nani sitti madhe baastee nama biraa sitti himtaare namni mistira hiriyaa ofii dhossu hiriyaadha namni mistira hiriyaa ofii zara deemu hin ta'u kaa laamin ishiin immoo wanna natti himteef. Kuni gammachuudha be kuni gammachuudha malee kuni waa'ee mistiraatiif gammachuudha nagaan galee jechuun wal eebbisuun gaafa asitti gaddaa fi gammachuu wajjin dabarsine asittuu wal eebbisaa jirra nagaan gara biyya keetti xiyyaara nagaa si haa godhi jechuun koo gammachuudha malee kun amiin jedhamu. Kanaaf inni taane malee waan biraatiif miti gammadeef jira. Wannoota innaaree madaamni ishii tasa kaasitti reessilaa tasa yoo baate malee. Tasa ba'uun oolte irratti murteessa. Akkasillee yoo ta'e. Akkasillee yoo ta'e biyya geechee warra daawwalte rakkoon qabu. Neetworkii biyyaa hin beektamuti kennatti faradin bakka deesse waaqayyo waan nagaan galuu ishiiti. Faradin ishee lubbuu ta'u maamoti waan hundumaa gaarummaa. Dhugaa ta'u rakkoon qabu hundi keenya waaqayyo wallumaa gara biyya keenyaa nagaan nu agarsiisu waan biraan jedhu. Waan kuma biyya nu baasetti nagaan nu agarsiisu waan nan isa malee keenyallee rakkoon qabu walii beennaa manni namaa manuma namaatti waan ta'e. Waan hundumti keenya bakka jirutti nagaa ta'u kan biyya hambaa dhufnee feechatti hafuu fi mati hojjenneentu biyya keenyatti deebinee galuudhaaf waaqayyo fayyaa nuuf haa kennu. Ani gada beekta Asteer yeroo natti himtu san hin sobde jechaan hin ture jechuudha. Ammee amma deeme sanan ka Asteerii dhiifama gaafadha hin sobdaa jechaan hin ture jechuudha dhugaa. Maaliif fedha isheen waan dhugaan dubbattaanuu laakki Asteerillee natti nimne garuu viidiyoo poostee argee sana kazaa bakka argee galtemu viidiyoo nutti nimin galte jedhee kan akkasumatti yaadee malee waan na biraa keessatti beekuma jechuudha qabbuma kiyyaa argite isheen hundee. Ani kamalan beeka isheen akka isheen naan jettetti waleettu nimne naan jette bar walumattuyyuu galee jettee naan galaa jettee ittiin himne. Naan jette ani immoo waleedha yeroo dawwalu walee milbina jalaa haastee hin beektu kanumatti aaritti biizii ta'uun wantu waliin illee haa hojiidhaniini. Isiqa rakkoon qabu. Hojiidhuma kaawwandu. Hunduu gaarummaa fi waan godhamu jiru lubbuutiyya waaqayyo baga nagaan ishii galchee kan deebitullee yoo ta'e waaqayyo nagaan ishii haa deebisu. Awoo mana duraatitti san deebitu ta'e manni mana gaarii mana gammachuu ishiidhaaf haa ta'u deebisii dammoo maatii ishii wajjiniinis akka gammaddee deebitu waaqayyo ishii haa gargaaru karaa gaarii ishiidhaaf haa ta'u jechuu malee nutti simtee nutti simuu baattee omaas hin goonuu fi omaas nuuf hin gootu waan na bakka jirtutti goddanyaa teenya gufuun nu jalaan dhayin hamaan nu jalaan argine gaariin ishiin darbinii maatii ishii wajjiniin kanuma qofa jechuudha. Bakka ishiin badini waaqayyo si wajjin haa ta'u atis immoo gaafa galtu akkuma hinaaniin hin godhin malee bakka jirtutti nagaa ta'ii waaqayyo si wajjin haa ta'u. Laa qayyiin irratti hin tacaanini giiftii ta'u nutti mibanne maali jennaan illee kanuma takka illee ta'uu banne chaawullee siin jenna. Akkatti qophaa'a. Yoo akkasis godhe akkuma hinaanii kana narra darba.
rakkoon qabu fedha keechas suni omaan waan godhin jiru waanna zooro mazgaa ciraaroo jedhe zoorre hundi keenya Itoophiyaa keessatti wal arguun keenya inafu waanna nagaan galuu keechani nagaadhanii ka waaqayyo nagaan biyya keessatti yaada muraara keechanitti isiniif haa guutu waaqayyo bakka hambadiin kaashii nagaa ta'isiin jedha obboleettiidha. Eshi bakka isiin jedha akkasumas viidiyoo kana laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa haga viidiyoo biraatti walitti deebisitu turtii gaarii.